testimonies for the church, testimonies to ministerial pula ibba jaafi ibba shanif jaarra gaafa dubbistani akkas kan jedhu argattu. Naannoo biyyoota ba'aatti bokkaan dura yeroo sanyiin faca'utti rooba. Humna bokkaa kanaan lafti laafee sanyii simata. Sanyiin faca'es biqilee gara sadarkaa itti aanutti guddata. Bokkaan booddee waqtii gara dhumaatti dhufa. Waqtii gara dhumaatti dhufa. Midhaan daraaree bilchaate haamaadhaaf akka ga'u taasisa. Waaqayyo hojii hafuura qulqulluu ibsuuf sirna uumamaa kanatti fayyadame. Akkuma tiifuu fi roobni midhaan biqile akka ija godhatuuf yeroo garagaraatti kennamu. Hafuurri qulqulluunis adeemsa guddina jireenya hafuuraa sadarkaa tokkorraa gara sadarkaa itti aanutti dabarsuudhaaf kennama jedhu. Maaliif kan nuti hafuura qulqulluu barbaadu? Hafuura qulqulluun kan barbaachisuuf hojii qaba, kaayyoo qaba. Maaliif kennama bokkaan garagaraa kuni? Adeemsa guddina jireenya hafuuraa iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti, sadarkaa tokkoo gara sadarkaa tokkootti dabarsuuf kennama. Warra barabaraan idduma sana taa'uu barbaadaniif hafuurri qulqulluun hin kennamu. Namni tokko kiristaana ta'ee gara Kiristoos gaafa dhufu akka daa'ima reef dhalatutti haara ta'ee dhalata. Adeemsa jireenya daa'imaa keessatti immoo xiqqummaatti amma guddummaatti sadarkaa jireenya adda addaa keessa darba. Akkuma kana kiristaanni nama gahaa akka ta'u, nama gahaa akka ta'u, samaa'iif gahaa akka ta'u, assaayimentii lafarratti itti kenname akka hojjetu kan gara tokkootti dabarsu hafuura qulqulluudha. Tarii jireenya hafuuraa keenya bara keenya hundumaa iddoo tokko kan dhaabatuuf kan taa'u yoo ta'e, guddinni keenya kan qabame yoo ta'e rakkinni jira jechaadha. Hafuurri qulqulluun garuu maaliif kennama? Maaliif kennama? The Holy Spirit is given to carry forward. Hojichi gara fuulduraatti akka deemuuf from one stage to another, the process of spiritual growth. Guddinni hafuuraa processiin adeemsa kana keessatti maal barbaachisaa? Hafuura qulqulluu barbaachisa. Eessa ga'uun hin danda'amu? Hafuura qulqulluutiin ala. Seenaa waldaa kiristaanaa keessatti bokkaan arfaasaaf birraa attamitti hojiirra oole isa kana kaafne gara xumuraatti fedha. Egaa kun fakkeenyaan ibsame erga ta'e seenaa waldaa kiristaanaa keessatti hafuurri qulqulluun akkamittiin hojiirra oole. Bokkaan arfaasaa kan inni dhufe yoomi? Dhaloota Kiristoos booddee bara 31 bara bartootaa kenname. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti kenname. Hafuurri qulqulluun akka bokkaa arfaasaatti humna guddaadhaan kenname. Kanaan dura kenname. Waldaa kanaaf hafuurri kennameera. Saba Waaqayyoof hafuurri kennameera. Waaqayyo waldaa isaaf hafuura isaa kenneera. Inni jalqabaa yoomi? Bara bartootaa kenname. Bara bartootaa kenname. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga 4 yeroo dubbistan sagalee Waaqayyo akkas jedha. Ayyaanni guyyaa 50ffaa jedhamee beekame. Inni Pentekoostee jedhamee beekame. Yommuu ga'e hundinuu iddoo tokkotti walitti qabamanii turan. Otoo isaan walitti qabamanii jiranii maaltu ta'e jedha sagalee Waaqayyoo? Dingatas hursaan waaqarraa akka bubbee bubusitti dhaga'ame. Manicha isaan keessa jiran guute. Arraba abiddaa kan fakkaatan isaanitti mul'atan. Gargar tamsa'anis wanta akka arraba abiddaa kun tokko isaanii irra ta'an. Yommus hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan guutaman. Hundumti isaanii warri yeroo sana qophaa'an yeroo sun yerootti Waaqayyo waadaa gale ture hafuura isaa kennuudhaaf waan isaan gochuu qaban isaanitti hime. Bartoonni Kiristoos gara samaa'itti erga ol ba'ee booddee guyyaa 10 iddoo olaanu turanii kadhataa turanii waadaa Waaqayyo gaafataa turanii waadaa Waaqayyo erga gaafatanii akkuma Waaqayyo isaanii abdachiise yeroo Waaqayyo waadaa Waaqayyo kana argatanii hafuurri qulqulluun isaan irratti bu'e, isaan irratti roobe, humna guddaa isaan irratti agarsiise, hojii guddaa hojjete, dhaabatanii dubbatanii, ija jabaatanii, hin tokkummaa'anii, biyya lafaatti ba'an, labsii wangeelaatti ba'an, guyyaa tokkotti lubbuun 3,000 yeroo jalqabaaf boojuudhaan bu'aa tajaajila kanaa ta'ee gara waldaa kiristaanaatti dabalan. Yeroo sana hafuurri qulqulluun bokkaan inni duraa isaaniif kenname. Kan isin dhibu bara kana keessa seexanni hafuura itti fakkeessaa karaa adda addaa dhangalaasaa jira. Namoota adda addaa irratti, namoota muraasa irratti sagalee Waaqayyo garuu maal jedha? Hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan guutaman. Phaawulos isa kana yommuu ibsu, Phexros isa kana yommuu ibsu ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa 16 irratti maal jedha seexanni? Inni asitti ta'e kun jedha duraan dursa kakuu moofaa keessatti kan waadaa galame.
Inna sitti ta'e kun garuu jedhe waan Waaqayyo afaan eenyuun dubbate? Afaan eenyuun dubbate? Afaan eenyuun dubbate? Afaan Yoo'eeliin kan dubbate. Dursa kakuu gale. Bokkaa birraa bokkaa arfaasaa nan kenneedha Waaqayyo. Bokkaan kun wal duraa duubaan kennamaa jalqabbii hojii wangeelaa irratti bokkaa arfaasaa kana kenne isatu ta'e. Isatu ta'e. Yoo'eel keessatti maal jedhaa? Ani foon qabeessa hundumaaf hafuura koo nan kenna. Kitaaba Acts of the Apostles fuula 55 yookaan immoo last day event 184 yeroo dubbistan sagalee Waaqayyo akkas jedha hafuurri raajii hafuurri qulqulluun guyyaa gaafa Pentekoostee bu'uun jalqabbii bokkaa duraa ture. Jalqabbii bokkaa duraa ture. Hafuurri qulqulluun humnaan hojjechuu jalqabe jechaan bu'aan isaas dinqisiisaadha. Hamma dhuma baraattis hafuurri qulqulluun waldaa dhugaa wajjin hafee jiraataa'edha. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Hafuurri kun bu'eera moo hin buune? Bu'eera. Bu'eera. Bokkaan kun roobeera. Jalqabbii hojii wangeelaa irratti nuyi sanyii jara sana waan taaneef hambaa saba Waaqayyoo warra bara xumuraa waan taaneef hafuurri kun akkuma arfaasaa roobee bokkaan achi booda immoo suuta roobaa akka humna midhaanichaatti roobaa deemu. Booda immoo dhuma irratti humnaan dhufu akkuma kana roobaa hojicha hojjechaa jira. Kanaaf hafee jiraata. Waldaan kun akka waan hafuura qulqulluu hin qabneef akka waan hafuura qulqulluu waldaa kana hin geggeessineef namoonni yaadan, namoonni tilmaaman, namoonni dubbatan jiru. Garuu waldaan kun hafuura qulqulluu qaba. Bokkaan duraa roobeera. Inni itti maali? Inni itti maali? Bokkaa booddee. Bokkaa booddee. Bokkaan booddee immoo yoom rooba jennee gaafa gaafannu sagaleen raajii akkuma kana kitaabni testimoniis jedhu 8ffaan fuula 21 yookaan immoo last day event irraa fuula 185 yeroo dubbistan hafuurri qulqulluun guyyaa gaafa Pentekoostee bu'uun jalqabbii bokkaa duraati. Xumuraa otoo hin taane jalqabbii it's progressive. Hin rooba sana booda itti fufee rooba. Arfaasaa rooba ganni jira suuta rooba itti fufee rooba. Gogiinsi gidduutti uumamu. Kanaaf inni kun jalqabbii bokkaa duraati. Bu'aan isaas dinqisiisaadha. Mitiire? Eeyyee namoota muraasaan namoota kanaan dura garaagarummaa adda addaa qabaniin sadarkaa barumsaa guddaa qabneen aangoo barbaadaniin walitti bu'insaan guutamaniin gungumaniin gooftaa galaniin akkuma kana yaada adda addaa qabaniin Waaqayyo hojii guddaa hojjete. Mootota jilbeenfachiise biyya lafaa sochoose. Hafuurri qulqulluun bu'aansaa guddaa ture. Garuu kan isa lammaffaa immoo hin caaladha. Gooftaaf galannaa ta'u. Hankeenya immoo hin caala. Abdiin keenya hin caala. Abdiin anaaf isiniin eeggataa jiru hin caala. Isa sana hin caala. Isa bara bartoota hin caala. Bara sana lubbuu 3,000 bara keenya garuu kanaa olitti sadarkaa addunyaatti Waaqayyo hojii hojjechuu barbaada. Asumaa waa hubadhaa. Abdiin nuuf kenname hin caala. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. But the latter rain will be more abundant. Baay'ee caala. Baay'ee caala. Itti fuftanii kitaaba kanarraa yeroo sassaabbii xumura biyya lafaa kanatti hafuurri qulqulluun waldaa dhufaatii ilma namaaf qopheessuuf waadaa galameera. Dhangala'uun hafuura qulqulluu kunis dhufa bokkaa booddee fakkeeffame jedha. Kitaaba wannaansoo guddaa jedhu Ingiliffaasaa fuula 464 irraa akkas jedha. Otoo firdiin Waaqayyoo biyya lafaa irratti hin dhufin dura haara'umsi bara bartoota asitti ta'ee hin beekne saba Waaqayyoo gidduutti hin ta'a. Haalleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maaltu ta'a? Saba Waaqayyoo gidduutti maaltu ta'a? Anaaf isin gidduutti maaltu ta'a? Haara'umsatu ta'a. Eeyyee har'a wallaansoo adda addaa qabna. Rakkoo adda addaa qabna. Kufaatii adda addaa qabna. Hir'ina adda addaa qabna. Haa ta'u malee garuu waadaa qabna. Waaqayyo saba kana hin haaressa. Waaqayyo dargaggoota hin haaressa. Waaqayyo haadhatii hin haaressa. Waaqayyo ijoollota hin haaressa. Dhiirota irratti, dubartoota irratti, dargaggoota irratti, abbootii irratti Waaqayyo hafuura isaa hin dhangalaasa. Has not been witnessed since apostolic time. Kan keenya hin taane amma ammaatti. Boqonnaan kan keenya hin jalqabne hin banamne hamma ammaatti. Hamma ammaatti. Since apostolic time. Bara bartoota ta'ee kan hin beekne isaasitti hafuurrii fi humni Waaqayyoo ijoollee irratti dhangala'aa jedha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Anaaf abdiin koo kana.
akkanan eeggan akkanan abdan isiniifis waadaa waaqayyo gale kana obboloota ani bisin waadaa waaqayyoof gale hammam quba qabna hammam wal beekna hammam kanaaf kadhanna hammam kanaaf amaana hammam kana dheebonna ani bisin waadaa qabna ingadda dhiyoo kana waldaa keenyatti lallaba tokkotti lallabamee ture waan amma ammaatti hin fayyadamne fayyadamuu kan jiru kan hin beekne kan nu keessa jiru kan qabnu kan nuyi garuu hin beekne waan gurguddaan nu harka jira nu fuuldura jira waadaan nuuf galame jira hojiin kan guyyaa Pentekoostee waliin wal fakkaata hojiin kam hojiin bara xumuraa akkuma bokkaan duraa sanyii faca'e biqilchuuf yeroo saaqinsa hojii wangeelaa irratti kenname bokkaan duraa yoom kenname naa deebisaa bokkaan duraa yoom kenname bokkaan duraa yoom kenname yeroo jalqabbii hojii wangeelaa kenname hojii ergamoota boqonnaa lama iddoon sun jalqabbii hojii wangeelaa ture akkuma kana jedha bokkaan booddee immoo sanyii biqilee sanatti ija gochuudhaaf yeroo cufiinsaa irratti kennama jedhe bokkaan booddee kennama yeroo cufiinsaa kennama yeroo cufiinsaa immoo amma har'a yeroo cufiinsaa irratti bokkaa booddeetu kennama maaliif itti fuftanii gaafa dubbistanii yeroo sassaabbii sun hojiin ayyaana waaqayyoo lubbuu keessatti xumura argachuu bakka bu'a yoom kennama bokkaan booddee yeroo sassaabbii hojii wangeelaa cufiinsa irratti kennama cufiinsa kana jechuun maal jechaadha jennee gaafa laallu cufiinsi kun maal inni hojiin ayyaana waaqayyoo lubbuu keessatti xumura argachuusaa fannoon nu keessatti hojii jechuusaa sanyiin Kiristoosii facaase dhiigni qaraanii irratti dhangala'e gonfoon qoraatti Yesuus irra taa'e bu'aan cinaachasaa bu'aan barruusaa inni waggaa 4,000 itoo inni dhalatiin dura hoolonni roonni qalamaa turan dhamaysi waaqayyoo dhamaysi hoolicha isa uumamuu biyya lafaa dura qalame kan inni xumura argatu bokkaa kanaan ayyaanni waaqayyo dhumarratti nama keessatti fiixaan ba'uusaa argisiisa nus guutummaatti gara fakkaatti waaqayyootti maal taana jedha jijjiiramna hafuurri kun gara fakkaatti waaqayyootti guutummaatti nu jijjiiruuf nu kennama gara fakkaatti waaqayyo waa gargaara ani Kiristoosin maal godheera fakkaadheera isin immoo maal godhaa ana fakkaadha Phaawulos kanaaf gara fakkaatti waaqayyootti gara fakkaatti Kiristoositti maal godhaa nama jijjiira hafuurri qulqulluun bokkaan booddee kun yeroo bokkaan booddeetti bu'u yoom jennee gaafa laallu yeroon isaa yoomi jedha amma jedha namoonni baay'een isa kana akka waan ganaa ta'etti eegaa jiru akka waan barrisaa yeroon isaan geenyetti eegaa jiru waldaan waaqayyoo waadaa galameef qabeenya guddaa kennameef humna guddaa kennameef otoo hin ilaaliin otoo quban qabaatiin jirti dhoksaa guddaa kana otoo hin hubatiin jirti obboloota koo iddoon kun iddootti garaan koo baay'ee madaala islaayidiin kun mee kana ilaalaa yeroon isaa amma now is the time amma yeroon isaa nuyi yeroo bokkaa booddee keessa jiraachaa jirra we are now living in the time of latter rain na hubadhaa ana faana dubbisaa tiifuun isaa biyya lafaa iddoo tokko tokkotti bu'aa jira garuu akka waliigalaatti miti waliigala akka sabaatti akka tulluu Gilbo'aa isa roobaa fi fixeensa hin qabne gogneerra as people we are as dry as the hills of Gilboa that had neither dew nor rain maal jechaadha tulluun Gilbo'aa seenaa qaba akka sabaatti gogneerra jedha waaqayyo gogiinsa kana keessaa nu baasu kadhannaa gochuun barbaada gooftaa galanni siif haa ta'u iddoo kana ani dubbachuu danda'u iddoo kana ani ibsuu danda'u lafti kun lafa madaa keenya lafa rakkina keenyaati maqaa Yesuus Kiristoosiin gogiinsa keessaa nu baasi galanni siif haa ta'u ameen gooftaan galannaa ta'u humna na barbaachisa kana ibsuuf akka sabaatti gogneerraa akka biyyaatti gogneerraa gogiinsa keessa jirra gogiinsa keessaa ba'uun nu barbaachisa kanaaf kan nuyi waan ijaan mul'atiin arginaaf kanaaf wanti baay'een karaarraa kan goruuf kanaaf wanti nuyi hawwinuuf wanti nuyi arginu kan waliin fakkaanneef gogneerraa akka sabaatti garuu immoo guutummaa guutuutti hafuurri kun hin jiru hin jennu bu'aa jira dhuunfaatti namoonni argataa jiru iddoo tokko tokkotti bu'aa jira
akka sabaatti garuu gogiinsa keessa jirra. Gogiinsa keessa jirra. Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 21 irraa fixeensi yookaan bokkaan sirratti roobiin jedhu Daawit tulluu Gilbo'aa abaare. Maaliif Gilbo'aa abaare? Gilbo'aan lafatti Israa'eloonni mooman ture, lafatti Saa'ol du'e, lafatti ilmi isaa Yoonaataan du'e, lafatti jagnoonni Waaqayyo kaase du'an, iddootti diinni saba Waaqayyo moo'e ture. Kanaaf duuti Saa'olii fi akkuma kana ilma isaa Yoonaataan Daawititti yeroo himamu Daawit hin gadde. Akkamitti sabni koo moo'ame, diinni akkamitti saba koo moo'e, rasaasni kashafen beekne yeroo hundumaa mootu, eeboo yeroo hundumaa mootu, akkamittiin har'aa moo'ame, diinni akkamittiin nu moo'e jedhe Daawit. Sana booddee Daawit hin abaare. Yaa tulluu Gilbo'aa, iddootti gootonni keenyi moo'aman kufan, ati bara baraan abaarami, sirratti bokkaan hin roobin, sirratti margi hin biqilin jedhe. Hin abaare Daawit. Waaqayyo gadda garaa Daawit ilaale. Waaqayyo sanatti gaddee ture. Kanaaf Waaqayyo iddoo sana hin abaare. Abaarsa Daawit hin dhaga'e. Tulluun Gilbo'aa akka inni bokkaa malee hafu taasise. Gogiinsa keetti kuffise Waaqayyo. Argitanii? Ani isinis loltoonni Waaqayyo, jagnoonni Waaqayyo mo'amneerra, gogneerra. Kanaaf diinni ni mo'ata. Kanaaf tokkummaan dhabama. Kanaaf jaalala dhabama. Kanaaf lubbuun fayyu dhabama. Gogiinsa keessa jirra. Gogiinsa keessa jirra. Noi akka sabaatti gogiinsa keessa jirra. Bokkaa jedhamerraa akka inni isiniif kennuuf maal Waaqayyoon kadhadhaa jedha. Akkuma bartoonni jalqaba raawwatame waadaa hafuura qulqulluuf kadhatan, nuyis maal gochuu nu barbaachisa? Waadaa hafuura qulqulluu kanaaf kadhachuun nu barbaachisa. Nurraa kan eegamutu jira. Waaqayyo waadaa galeera, hojii isaa irra jira. Garuu kufaatiin anaaf isin bira waan ta'eef gogiinsi nu mudate malee Waaqayyo nu dhiisee miti. Fuula isaa nurraa deeffatee miti. Waaqayyo nu malee saba kan biraa kan inni ittiin hojii isaa xumuru kan biraan hin jiru. Hoolota kan biraa qaba Waaqayyo gara karra kanaatti waama. Anaaf isintu garuu goge. Humna guyyaa Pentekoostee caalaa har'a kan nu barbaachisu hin jiru. Waa'ee hojichaa xumuruu odeessina. Garuu humna hafuura qulqulluu kan bartoonni ittiin jalqabanii gaditti xumuruun matumaanuuf hin danda'amu. Argitanii? Wangeelli xumuramuu qaba. Mootummaa Waaqayyo dhufuu qaba. Yesuus dhufuu qaba. Samaayii deemuu qabna. Humna guddaadhaan wangeela xumuruu qabna. Wangeelli garuu humna ittiin jalqabee gaditti hin xumuru. Humna guddaadhaan jalqabe, humna guddaa isa caaluun xumurama. Ilaalaa obboloota koo, wanti bara kana keessa baay'ee nu barbaachisu kan biraan hin jiru. Maaltu jira? Humna guyyaa Pentekoostee bu'e nu barbaachisa. Humna nu barbaachisa. Ijaarsa guddaa miti sun gaarii, wanta kan biraa miti sun gaarii. Humna nu barbaachisa. Diinni saba Waaqayyoo mo'eera. Diinni saba Waaqayyoo mo'eera. Mo'amneerra obboloota koo. Mo'amuu kana keessaa ba'uu qabna. Humna nu barbaachisa. Ilaala, hin hawwina, hin faarfannaa, hin faarfannaa, hin hawwina. Garuu jedha, humna kanaa gaditti hin xumuramu. But there is nothing that we need so much as Pentecostal power in this hour. Yeah, we talk finishing the work, and yet we are no more able to finish than the early disciples were to begin without the Holy Spirit. Kanatu nu barbaachisa. Waaqayyo akkuma isaa duraa kenne. Akkuma isa duraa kenne. Akkuma bokkaa duraa kenne. Waaqayyo bokkaa booddees ni kenna. Garuu nuyi dursinee isa barbaaduu qabna. Nuyi isa barbaaduu qabna. Amma nutu irraanfata. Amma nutu tarsiimootti gore. Amma nutu ogummaa namaatti gore. Amma nutu nama laala. Garuu humna sana nu barbaachisa. Hafuura sana nuti dursee barbaaduu qaba. Bartoonni dursanii barbaadanii argatan hafuura kana. Jireenyuma deddeebii amala isinitti ta'e itti quuftanii hin taa'ina. Bokkaan hin rooba. Isinis waa'ee isaa gaafadhaa. Amen. Maal hin ta'ina? Hiika guddaa kenna. Do not rest satisfied that in the ordinary course of the season rain will fall. Ask for it. Akkasumas barteef hin taa'ina. Aarsaa keessan, jireenya keessan, hojii isaa kanaan dura baratame qofa gootanii maal godhina? Hin taa'ina. Maal godhaa jedha? Waaqayyoon kadhadhaa jedha. Waaqayyoon kadhadhaa. The growth and perfection of seed rests not with the husbandman. Sanyiin faca'u kan guddisu qotee bulaa sana miti.
God alone can reap harvest. Waaqayyotu sanyiin akka ija ba'u taasisa. But man cooperation is required. Garuu gargaarsi namaa barbaachisaadha. Waaqayyo bokkaa roobsa, namni immoo qota, sanyii facaasa. Waaqayyoof namni walitti dabalamee hojiin hojjetama. Yoo nuyi teenye Waaqayyo qobaasaa hojicha xumuruu danda'u. Nama kana ilaala, nama kana gaafa ilaaltani iddoo kana ishee kana kaasu maal jedhu God will demand this action of our mind and exercise of our faith. Yaada sammuu keenya murteessuu fi akkuma kana amantii keenya immoo shaakaluutu nu barbaachisaa jira. Waan gabaabaa dhiyoo kana sooshaal miidiyaa kana irraa argitanitti yoo ta'e namni kun raajiidha. Namni kun raajiidha. Raajiin kun maal keessa jira yoo jettan bokkaa keessa jilbeenfatee jira. Bokkaa keessa dhaabatee kadhataa jira. Kaayyoon isaa maalidha? Bokkaan akka caamu barbaadeeti. Bokkaan roobaa jira. Bokkaa caamsuuf kadhataa jira. Eessaa fudhate seenaa kana Eeliyaas irraa fudhate. Dinqii hojjeteera Eeliyaas bokkaa caamseera. Innis bokkaa caamsuu barbaade. Haa ta'u garuu bokkaan hin caamne. Maaliif? Kaayyoon nama kanaaf kaayyoon bara Eeliyaas gargar ture. Waaqayyo hin hojjenne. Haa ta'u malee garuu namni kun waan karaa kamuu haa ta'u kaayyoo mataa isaa galmaan ga'uuf isaa ta'u kaayyoo Waaqayyo galmaan ga'uuf isaa ta'u waan amane garuu shaakaluuf dirreetti baheera. Isa qofa miti. Kan isin bokkaan caamu gaafa didu namoota baay'eetu guddaa walga'ii guddaa keessattidha. Sana booddee bokkaan caamuu dide. Ayi Waaqayyo nu dhiise moo akkuma bara ba'aal namoonni bahanii isa wajjin bokkaa jamboo guddaa keessa dirreetti bahanii isa wajjiniin otoo isaan shaakalan otoo isaan Waaqayyoon kadhatanii argina. Jarreen kun amantii isaanii waan amanan shaakalaa jiru. Dhugaaf isaa ta'u maaliif isaa ta'u Phaawulos fakkeessuuf isaa ta'u dhugaaf isaa ta'u Kiristoos maal haa ta'u jedhu haala labamu jedhu namoonni hamma kana amantii isaanii shaakalu. Anaaf isinoo maalirra jiru? Isin garuu jedhu guyyaa baay'ee otoo turin maal taatu hafuura qulqulluudhaan hin guutamtu. Waadaa guddaa argachuudhaaf murteessuu fi raawwatama isaaf kadhachuutu nu barbaachisa. Waldaa kiristaanaa har'a kan barbaachisu maalidha? Cuuphaa hafuura qulqulluuti. Waa'ee Kiristoos dubbachaa jijjiirama garuu kan hin argineef maaliif? Hafuurri qulqulluun waan hin jirreef. Kun haaraa kan inni ta'u danda'u karaa inni addaa hafuurri kun dhufu isa kanadha. Kun karaa itti humna argannu erga ta'e egaa bara xumuraarratti oopshinii kan biraa qabnu kan nu barbaachisu kana erga ta'e maaltu nu barbaachisa? Maaliif waa'ee kennaa hafuura qulqulluuf hin beeknu? Maaliif waa'ee isaa hin dheebonu? Maaliif waa'ee isaa hin dubbannu? Maaliif waa'ee isaa hin kadhannu? Maaliif waa'ee isaa hin lallabnu? Kana ba'aa guddaan Waaqayyo nurra kaa'e. Misraachoo kanaan kan dhufne kanaaf. Waa'ee hafuura qulqulluu haa kadhatamu. Waa'ee hafuura qulqulluu haa lallabamu. Waa'ee hafuura qulqulluu haa beela'amu. Waa'ee hafuura qulqulluu haa dheebotamu. Isa kanaan duraa caalaan waa'ee hafuura qulqulluuf kadhachuu nu barbaachisa. Yoo akkas ta'e Waaqayyo hojii waggaa 60 keessatti namoonni Waaqayyo malee hojjetan ji'a 6 keessatti namoota Waaqayyoof of kennan muraasaan Waaqayyo hojjechuu danda'a. Onneen keenya dhiibbaa hafuura qulqulluutiif banaa ta'uu qaba. Kana ta'uu baannaan eebba Waaqayyoo fudhachuu hin dandeenyu. Waadaatu jira naaf isiniif. Waadaa kanatti akka qabamnuuf Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Waadaan sagalee Waaqayyoo keessaa hundisaa nuufidha. Amen. Waadaan sagalee Waaqayyoo keessaa hundisaa eenyuufidha? Nuufidha. Anaafidha. Isiniifidha. Kadhannaa keessan keessatti sagalee kakuu Waaqayyoo dabala. Waaqayyo waadaa nu galeera. Humna nuuf kennuudhaaf, hojii hojjechuudhaaf Waaqayyo waadaa nu galeera. Jireenya amalaa keessaaf nu baasuuf Waaqayyo waadaa nu galeera. Kanaaf kadhannaa keessanitti waadaa Waaqayyo dabala. Amantiidhaan waadaa inni isiniif gale ofirratti labsaa. Yoo amantiidhaan isa galateeffattan eebba hafuuraa hundumaa akka fudhattan sagaleen isaa wabiidha. Itti fufaa gaafadhaa. Wanta gaafattaniif yaaddan caalchiftanii maal gootu fudhattu jedha. Maqaa Waaqayyoo galateeffamu. Obboloota Waaqayyo waadaa nu galeera. Waldaan kun kakuu qabdi. Waldaan kun waadaa qabdi. Waadaa Waaqayyo galeef kana garuu fayyadamaa hin jirtu. Kadhataan jirtu, gaafataan jirtu, hubataan jirtu, dubbataan jirtu, waa'ee isaa lallabaa hin jirtu. Haakaan gara waadaa keenyaatti haa deebinu. Waaqayyo iddootti nu deebisuu barbaada. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Yoo Waaqayyo waadatti dubbatee dhoorritta. Waaqayyo waadatti dubbatee dhoorritta. Jireenya keessan ilaalaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa nageenya Waaqayyoo haa eebbisu. Kadhannaa gabaabaa gochuun barbaada. Waan yeroon keenya deemeef waan bal'aa yeroo booda sa'aatii booda sagantaa addaa bal'inee qabaanna.
garuu mee of ilaala. Gogiinsa keessaa ba'uuf mee Waaqayyoon kadhadhaa. Akka dhuunfaatti, akka maatiitti, akka waldaan gogiinsa keessaa ba'uuf. Waaqayyo gogiinsa keessaa nu haa baasu. Gooftaa kabajamu, galata guddaa argadhu. Gooftaa amma yaadu miti, akka yaadu miti. Akka keetti, akka fedha keetti ergaa kee waan nutti dubbatteef galanni siif haa ta'u. Ofii koof sin kadhaa gogiinsa keessaa akkam ba'uuf. Saba kanaaf sin kadhaa gogiinsa keessaa akka sabni kee ba'uuf. Daa'imman, dargaggoon, abbootiin, haadhotiin, wangeelaawwan, paasteroon, tajaajiltoon, sabni kee warri gara samii adeeman hundumtuu gogiinsa hafuuraa keessaa akka bahaniif saba kee akka yaadattu jaalala kee haa ta'u. Nu gargaari, nu jiisi, bokkaa kee nurratti roobsi, nu baasi, nu milkoomsi. Ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Mo'amuu keessaa nu baasi. Hafuura keetiin nu moosisi. Si haa galatu. Waan nu dubbisteef, waan nutti dubbatteef maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqa isin haa eebbisu.